kakatee wallaahi naan jedhe yookaan isii dabarsa yookaan of ajjeesaa naan jedhe abboo obboleessa kiyya kana sheexanaa ofirraa too'i barti jedheen wallaahi ani maal jiraa deema maali jedhee waan akkasii haasaa beekte osoma akkas jedhee ani kadhadhu ergasii narra cufee bilook na godhe jechuudha iskiriinshoot godhee asirra sii kaa'uu danda'a maqaa isiitiif feesbuuka isiittis hunda jechuudha. Akkasi jara keenya amma immoo yoo dhageenyu wallaahi guyyaa kana yoo dhageenyu anis waan daaretti qabatama harkaa qabu hin qabu kokkee kana waraanee maal waan jedhu wayii oduun deddeemti beektaa ijoolleen makka kana keessa oofti. Akkasitti ammoo Kamaal Abdallaatis dawwalee akka gaafatetti agartee ani maalii godhuun barbaadu jireenya hin barbaadu wanni kun piraankidha sirraa dubbanna jedhanii Kamaal Abdallaa faallee haasawisiisan sii galee. Ani guyyaa kana sa'aatii torba gisee dhaga'u wallaahi kokkee waraanee Mustafa Riyaadi jirti jechaadha gayyammoo Riyaaditti mana hakimaa geessanii jechaadha guyyaa kana yoo dhaga'u akka waan lubbuun dabartee laasanii waan qabataa maanitti dhaga'ee miti san ittiin kijibu sinii galee wallaahi garuu waliin haasawinni akka hinaan jedhe jechuudha dhugaa rabbi. Muhammad Abdul Arabiyaa kun majnuuna ba. No, amma gallaale matti afarsi miciyyoon hin duute moo hin jirti quba qabda waan qabataman qofa nutti mee waan haasanurra dhiisi. Laali wallaahi otuu haasayamu lubbuun dabartee jechaa malee wallaahi billaahi garuu du'uu isiiti aragaaggatee qabu garuu waraanamteedha wallaahi warra suuraa isii walii galiin deemu warra jira. Maal biraa koppi waraanee yoo nama dura waraanee fayyaa. Afarsa wanni kun dhuguma wallaahi ani garuu intala biyya kiyyaati ganda tokkicha ni beeka. Wallahi dhugamu hanqinoo akkasii dhagaye kunoo Suleeymaniin fa'aa kan jalsala jiran natti fakkaate Suleeyman fa'aa warri wannaa isiitu qabu jedhan warri suuraan bira ga'ee maalii jedhanii deemanii turan jedhan ni galee. Gurbaan maal godhaa miskiina ajjeesaree jiru irratti odoo hin ajjeesu. Sirkiina jala kaasu deeban anda Wallahi anu yeroo san maal jedheen wallahi maal jedheen beekta obboleessa kiyya wanni kun piraankiidha fooloo guddifatu jedha anayyuu na dubbattee jedheen deemillee taphatuu barbaada achumaan foolooleen akkanaa guddatu barbaada jetti jennaan deema yoo sii ta'e dalagadhu jenneeni jedheenan inni ammoo waan naan jedhe wallahi takkaa lubbuu isii dabarsa takka ammoo an dhiira jedhee ofin herreegu jedha bara boomcha. Badii maaliif waan akkanaa bira dhaabbisu asli kaleessa galgala beekta namni kenneleen isaa Sheek Kamaal fidanii ol dubartoonni asirratti miseenjara keessa bultumarti jechuudha. Isti beektaa istee kanaafuyyuu gurbaan waraanuu danda'a ogaa rabbii ol hundi isaatu kooseen martuyyuu bakka akka ofii san achi kaayee waan bakka agartee akka badan baay'ee tokko ogaa laajjii wallahi firaa miti garuu ganda tokkicha ani balee gasgaarii isillee immoo achuma isillee. Jaarsa isiitti wal beektanii? Ani jaarsa hin beeku isiyyuu yookaan baradhee akkana isiin balee gasgaarnaan jennaan akkana bakka ganda isii beekaa waa abbaa isii beekaa. Suleeyman immoo ol galchu Suleeyman wallahi suuraan na bira jira jedheen akka kateen iyyuu ka waraanamte sii galee garuu jechuudha wallahi ani mucaa wajjin daaretti sa'a shanitti waliin haasofnee sa'a shanitti waliin haasofnee garuu ani Qoya amma duuta tilmaamati miti. Namni wallahi billahi ollaa tokko galla wal beeyna jettan kakadhaadha kos tokko barreessa. Wallahi qaaman beekon jettan. Odeeffannoo qabatamaa akkasitti malee argannu. Inni soba namni ilaalchuma ofii haasa, homa ofii yaadu haasa waan ta'eef. Kakadhaa namni qaaman beeytan. Wallahi qaaman beeka jedha barreessa. Kijiba dhiisa odeeffannoo qabatamaa barbaadu. Warri beeytan. Baga duutee munaamini miti. Odeeffannoo qabatamaa barbaadu. Qabatamaa. Kakadhaa barreessa. Qaaman warri ollaa isii jirtan. Wallahi ni beekaa. Okay. Almataa kootu. Nama akkana barbaada. Nama qabatamaan beeku. Kakatee jechuudha. Nagaa fayyaa jirtaa? Mira wallah, otoo guguddaan akkanaa kun namaa boo'ayamu akka daraartuu. Gaara qaabdee.
قلبي أتراك وطوبوي Oh my god. I think I need to let Abamera. بوي ماذا كان الأرض Animal. I need animal. مالي Iraqda jawaab waa ibood iimaanna gabadh أمرضو شيء كمال الدبل بالإنسان حوي من قصتي saadiloo jirtaa خليفة دريت يجرى من قصتي مالي جرى ياسين بابا إلى الفديل إلى لباتي كيف ساير مالي جرى نجا من قصتي ولا هذا قبل هاي أنا بتفولو الران قبل نصايب أخي في إيه ذا في إيه يا عم ياسين يا زورا هارا الحلاوة دي أنا فاتلون سايب أخي يا هاي سز زبان ربكو وجد برسلي أصلي ما عاد يلا خي سابر رأيت تنا أنا في سابر Sagaleen fadiloo jirtu uummanni baay'ee fadiloo. Ayye beedin deebi'a. Koomentii irratti uummanni sagalee jedhamu. Gaafa rakkoo wal beeknaami gaafa rakkoo. asli sha'ee sobatee Asuma addunyaa Giraanu kofayyaa darbee viidiyoo bayi. baby I'm a bit busy right now Maal jette? amma nuti sagaleen yobboleeyyan kiyya. Asli kiyya yaasiin kana jechuun zabana fantashiruu si galee zabana raahaa zabana masrii keessatti namni wal jaalatu. Sheek Kamaalitti sheer godhee jira abbaa yaa dhufanii doktora itti barreessee jira. Intaloo yoo duute kan itti gaafatamu Sheek Kamaal. Nama Sheek Kamaal irraa qabame doktora. Dhugaa rabbii bar itti bilbilee dhageeffatu Sheek Kamaaluu irraa kadhataa dhaqee sagalee isaa gadhiise sii galee. Mucaan juullaa jira yaa akkee utuu akkana jennetti wallaahi bitaa fokkata. Mucaan ijoollee shirkaati miti ijoollee shirkaa hunduroo nama waraatti Saudii kanatti faaradha. Wallaahi ijoollee shirkaati faaraallee faara baadiyyaa. Rabbiin isii hambise bu'aa godhaa fi dhugaan kolfina miti. Amma miyyoo diree. Nama diree. Ani gaafuma jaarsiisii ijoollee shirkaati jedhan ijoollee shirkaa hin beekamee taasisuutti bakka uffatee bulaan gandaa intaloo waraana jedhe garaa kiyya keessatti Ada warra arrabse wallaahi kalee galgala itti bilbilaan maal barbaadanaan jedhe saa shan itti bilbilaan mucattiidhaan ajandaa akkam goota jedhaan jedhee itti bilbilee. Darrabsinaa dhalillee amala kiyyaarii darrabsee booda wal arrabsinee wallaahi ajjeesee si garsiisanaan jedhe lukkuun ajjeesu. Ani kan jedhu dhiirri intala dhalaa bultii qabdu takka gamaa gamanaan ka bilbilanii isin ka bilbiltanii maal yaaddaniiti irratti dallansiisoo wanta kana qabbaneessuu immoo akka ho'isuudhaaf intala dhalaa abbaa manaa qabdu takkatti maal gootanii tartee galtanii itti bilbiltan isin intala takka abbaa manaa qabdi ilma dhiiraa akka keetii jala jirta osoo niitii tantee ilmi dhiiraa taraa wal taree itti bilbilee si maaltu sitti dhaga'ama itti bilbiluun keessan balaa dhala malee balaa hin laaffisu hundumti keessanuu hojii ofii argatte duutullee. Mucayyoon geemii beellamachuu barbaadde leenca kana lakkaayuu barbaadde beekta. Waalaikum salaam. Ayyee. Kallaan amma akkaataa fooloo itti guddifatuuf hordoftoota itti horattu yaaddee Sheek Kamaalitti daawwannoo mari'atte. Jaarsa siitiin mari'achuu qabdi barsilaatu. Sheek isaallee mari'atan. Laa gurbaan baadiyyaa jira gaafasi. Wallaahi nama sheer itti godhee fideera mucaa sana abboo namni itti barreessee itti mee jedhan abboo nuukiyaa maraan itti bilbilanii. Saree uummanni Oromoo bara. Akkasuma gaafa ishee booddu. Ajaa'iba. No. Garuutu amma laal shamarran kee. Nama taphateetiin daqiiqaa halkan kittee daawwattee siidee laatee. Abeet. Naataatee jirti bakka bijoora akkas taanaan fooloowiin godhu maqaa sii naa hima. Wallaahi ala wanni kun sin baasuu jedhee si galee asli dhagahu osoo ati koloroftii bittiseeti si dhagahu jedheena. Gorsitee jirta taashaa Asli beeti shiyyaama. Isii dhaqni hin beeku nama kaaruu qabu kana janta wanni jedhu jenna
Ana rakkoon qabu jette mucattiin qilee seente osoo dheengadhuma ni kaa godhate naan jechaa turte fiigale. Akkasii bultiitiifis diide jechuudha. Namni Ni jirte xiqqoo. Fiidiga. Qorbicha biyya Arabaa fuute. Garuu ijoollee shirkaa. Ijoollee shirkaa argiin hin beeka. Namni shirimaa fi barsiima kana hamaa wanni ta'e bar sin dhaga'u bargisee badurraa gad deebi'e. Firiidamii Awurooppaa jirti seete ka biyya Arabaa. Wallaan guddin kan keessi diigamte. Taayisha. Mee amma bilbilii fi miseenjara isii kamaashoo jedhu sana qabdaami mee bilbilii fi wallaahi dhiboon bar. Mucaan edan maraata akka jabaa. Ammaan dura gee gooda Taayishaan daddawwalaa jedhee jaarsi illee balaatti bulteetti cinaa hudduu dakkiitti hafte sanaa waraanu. Bara amma waan hafteen fakkaattu nyatti waan jirtiif hin duutee bara namni beeku hin jiru mana hakimaa seenuu bichaa malee. Abbaan miskiintichi walaa bilbila isii qabu, walaa miseenjara isii qabu, walaa waliin haasofne. Afarsoo hin jirtaa miidhagani kun afarsoo bar mana sii banattee natti ibsa boottuu naannatti kun afarsoo aduu kuma qabdamnaa min jedhee an afarsoo kanatti angaafatee ture yoo yaadatu ta'a. Akkana jireenya isii qabatte gaafa Oroophiyaa. Wanni asala hin duute jedhaatan gaa'e. Hin duute jechuun Kan himiti waan kolfani. Dhugaa bar wallaahi wanni dhugaa bar mucaan waraanuu bareeda. Eda bara bootan gabagabee mucaan bara kan haasabee takkaanii barreessa Facebook ishii irratti. Aboo saayiba kiyya wallaahi waan. Waraanuun bareeda dubartiin akkasii malee. No. Waggaa yaasfalli gartee ishaa. Waggaa yaasfalli. No bira deemu wayyaa waraanuu irra dhugaa rabbi. No maaluma sii godha saayiba kiyya. Come on dhalaa kumaa. Shamarran Firankii baay'istee jaalfadii latti quban qabu. There's a lot of fishes in the sea. Yeah. Uumaadha dhugaa. Waraanuu fi maal jechuun obboleettiitii akkasii Yeetti qola beekte kakattu sun. Kootu beekte. Kakattu tan. Bileetumaan yaaboo jaartiitii akka irratti jaalate asli akka balaa kun. Oseensi kakakattu ustaaza ol galcha. Kakattu dura. Asli onna deebisime. Hojii hafarso. Koy asli onna deebisime baay'ee gidee takka. Wayi murabna deebista. Asli. Simbaan arsiisee kun. Asli jechuun amantii amanuu baatte waan kana nama sadii waliin mari'attee dhufu. Hafarsoo sheeka maalii fi na wajjin mari'atte ani keessan jiru jedheen asliitti hin dhaga'u jenna. Sheeka maal buush godhee. Akkasii asli qalbaaf qopheessa sila. Sheeka maal luka gogorri. Amma intalootu yoo duute lubbuu isiitti isin sadiintu gaafatamaa jechuudha. Warra wajjin mari'ate. Warra waliin mari'ate. Wallaa asliitti itti gaafatama. Rakkoon qabu jedheeni mucattiin asnaanna'u. Asli nama jaarsa qabu rakkoo qabu yaa sidaadhaa. Asnaanna'u ni qabu ka mucattee akka kunoo silaan wanni illee ni jirtu Sumayyaa Jamaal. Qoy keessaasi bilbiltee sila asli isiis keessaasi dubbistee. Wallaahi na dubbifne quban qaban. Bakka taasisaa jira. Kadamani suuna abbaate. No kunoo Sumayyaan illee keessa jirti afraffaa kunoo Sumayyaan. Alla kolleestaroo qabu miseenjara isiin beeku maal isiin beeku guyyaa sadi qofa geemii waliin taphanne. Dasee. Waa takka irraa beeku. Haadhi jamii amur keessa kuma soddoma galtee kuma kudhan irraa kaatee obboleessa qiyaamaa buutee kurifattee bootte. Nama kuma afur nama kuma shantu laalaan yoo. Kuma 32 seeti. Aboo asli akkas taanaan eegaliree bizineza eegaluu qabda. Asli amma maal goota beektaa? Osoo jaartii amma qayyaruu jira. Anullee ittiin danfaan irratti yoo laqabni jira wallaahi fuula biraa taate. Qalbii gootare isin dubbii hamaa ture bar. Geemii hojjisee deeme geemii laayivii. No Isaaf waliin dhufne. Yaa maal Jaalfadiloo maal akka ta'e. Maal akka ta'e beektaa isattuu yeroo lama geema tapha waliin taphate fiigalee. Qoonni yoo ta'e gadda waliin taa'u jirtu tokko waan konnekshinni mana madaam kunis waan yoo maali jettee waliin qalladaa turte isiidhaaf jettiin. La Facebookni isii kana warri beekan dhaqaati dubbisaa kunoo Facebookni isii kana warri dhugumaan isin rifachiisuun isii dhaga'amuun isii yoo jiraatu baattee dhaqaa dubbisa. Ana garuu biloog na godhamee jira. Dhagaa wallaahi dhugaa. Feesbuuka jaartaa fi lakkoofsa jaartaa. Lakkoofsa jaartaa nuuf kenna. Fidi ammatti dawwalla. Aawwatti bilbila. Yaa kii wanni na bilooki kun olaal bilooki na godhe laala kijiba seetan isii. No, afarsa. Wallaahi biloog na godhe sareen.
silkii birootiin harkaa qabaa edda waleetiin لكن لا لا ولي ناس أو ترى أقدر بلوك نقول والله سجله مرة ولي أرجع ترى بلوك نقول سريع دوني سجله كيجيبه متجتو أم تناقر سيم هوا ولي برا سينما Hunda waan biraa wanni biraan jiru waa'ee akkas firaangii mari'atam. لا برانكي نجرا والله برانكي نجرا والله يجرا برانكي Agarsoon warra qalbaaf si qopheessu ture eessa yaasli. Amma mucayyoo bari لا 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 قتل فمه دقيقة دوني كنا قتل فمه نهي ما أنا دوباره ربي Qophaa'ee garuu ati asli waan beektirree jiraate wannu. Yaa. garuu jalqaba لا جيمين تبعي أكيد تبيسي سودا بمالي بيتا أنا يرو سنين جديري أصلي إلى كنا أشلا جيمي كنا نوهي ده والله نتو يدف كجيما كان إيه والله نتو يدف كنا جيما أقدر تيش dhugaa kiyyatu wal ficcisiise yoo wal fixanillee wallaahi miskiina waa kuma qaba. Haqa keeti asli hootaan fedha. Wallaahi hayti miskiina barnama qabdi wallaahi. harki guddaa teessaa akka keessaa qaba. Daaraa dibadhu kenniif naan jettan hin kennaaf. Miskiina abbaa لا أكل أنا يرو سنا دوباره بيكنو تايشان كنا أنا وانا جدين لك جرا كنا جميلة كنا هذا سينا أمال سيلم بينو أصلي بين أمال إيسا وان كنا تايشان نونجر لك جرا با جميلة ندبتو dem dala gitu deh anu kalau nagas keren sorry bas Video ture bari Sheikh Kamal. Video hojjete ture. Kale galgala live turte video wajjaba Sheikh Kamal wajji. Sheikh Kamal wajji turte. Bujatti yaaki deemtee jirti nama namuchaa wallahi kakkateina. Eddo maamala kokkee qabee achi keessa gad darbe oduma haasoftu achi keessa kutamtee baatee bilbilisillee hojjetu namni sii beektan adaraa jechaa jira. Wallahi billahi nargitan ganaan gattiini yoo rabbi sii baase baate mucaa waraanee ijoollee shirkaati akkasi wallahi. Hundi keessan ilmaan dhiigati narraa gaduudha. Ila jaran akkana dubbiin akkuma amma dhageettan kana. Mariin kun kan mari'atame Sheekh Kamal, Sumayyaa, Aisha, Afarsoon mari'atte intaloon. Isiin ana piraanki gootee ta'u ofiitti leenca guurachuuf. Jarrillee ana butiitti yadiiganii intala isaanii leenca itti ol guuruufi Oromoodha. Sinii galee. Kanaafi kenna lolaa waaqaan miskinticha waa takka akkuma hin qabne samoonii san xiyyaafuna dhukkubaa ture onlaayiniin turre biyya kanallee girri ture waa takka hanquba hin qabu wala lakkoofsa isiin qabu miseenjarii isiin qabu minim miyaaqoona garii jedhama. Amma wal ajjeessanis wal dhiisanis nan ilaallatu jechuudha. Kanaafi ani warri rabee kun jiru garuu mootuu rabbi umrii gurbaatii fi umrii intalollee haa dheeressu obboleessa kiyyaatillee dhageette namitti ta'e namni muka gogaan tuqu hin jiru. Piliis na seensi jedha tokko na barreesse. Namni muka anaa akka mataa kiyyaatti wallaahi nama muka gogaan. Akkasi obboleessa yoo as jala jiraatte namitti ta'e jalaan ajjeesini deeffadhu. Dhalaan kumaatama jira nuti yoo barbaanne jaartii qabna alhamdulillahi. Ta immoo sadaqallee yoo barbaanne singilli nuti sadaqatan baay'ee jira. No problem. Nitti ta'e jalaan dararii deeffadhu. Hoyyee dhiisi girri uummataa dhiisi. As jalatti argee ture. Akkaawuntiin intaloo as jala jira citti. Yoo jaarsallee ta'e akkaawuntiin intaloo as jala jira seenaa. Seenaa eenyu durbaa jedhaa miti kun as jala jirti. Ayi jaarsallee taanaan hin jira. Aboo jaarsa isillee taatu koottaa seenaa. Isin lamaanuu anaa tokkuma. Eessatti argama? Qoya as jala jira. Akkaawuntiin seenaa as jala jira walla. Koottu seenu obboleessoo isallee taate. Anaa miti kan quba qabu. Nan ilaallatu waa'een jaartii keetii. Isin lamaanuu rabbi umurii isin haa dheeressu. Eessatti arge?
injirti warri du'e jetta ajjeesellee akkaawuntii irraa fuudhu as jala jira akkaawuntiin seenaa walla as jala jira arge amma kun erga dhume isii miti no isiidha seenaa maalii durbaa jedha qoya amma isin maal argattanii miti haadha dhimmaattu as jala jira aboo an jaarsatii san dubbisuu barbaada bar qalbii takkaan tabiraatu 4-5 itti fuudha wallaahi ergadhu jaarsa isillee yoo taate ergadhu waan duraan siin hin jedhinirra maal siin jedhanii miti takka maqaan si bade yoo isillee taate wallaahi akkaawuntiin as jala jira kun ona harkifamuu hidhe malee subhaanallah namni akka du'utti as erga akkami namni maqaa keessaa qabee ergata harkisa ummatan ergatina qoyaa namitti barbaadaa jira as jala jira kun akkaawuntiin seenaa لا إله